Weekend raarkee gochuudhaaf almost waggoottan hedduu carraaqee taasisaa turtanii beekama. Haa ta'uutii garuu haga ammaatitti dhibee kana balleessuu hin dandeenye. So isa kanaaf immoo tumsi qaamotas keessatti argamanii fi akkasumas hojiileen daa'immanii umurii isaanii waggaa 5 gaditti jiran irratti hojjennu keessumaa kanaallee idilee irraa kaasee gara duulaatti osoo hin galiin kanaallee idilee keenya cimsinee dhibee kana biyya keenyarraa balleessuu akka dandeenyuu fi dabalataan immoo pooliyoon amma nuti wajjin cinqamaa jiru kunis immoo vaaksin diraayiviidhaan karaa itti maqsuu dandeenyu eeggannoo guddaan itti kenname dhibbi isaan dhimma lubbuuti jechuudha. Namni kilaashiidhaan nama ajjeeses kan dhibee pooliyoo kennuu dhabuudhaan daa'imni du'us qixuma laallaa jechuudha. So dhimmi kun dhimma lubbuu namaa jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoon qaamota sadarkaadhaan jireenya akkaataa kanaan advokeesii miitingii akkasii gaggeeffamee seektaroonni kan keessatti gahee qabanis akka isaan argamanii tumsa godhan gochuudhaaf waan biiroon taasise jajjabeessaa waan ta'eef nuti asii gallee sosochiiwwan amma uumame kanaa fi qophii duulaaf taasifamuu qabu ta'u biiroon ni beeku waan ta'eef asesmentiiwwan leenjiiwwan adda addaa ogeessonni kan kennuu danda'an qophaa'anii jiru. So advokeesii asirratti arganne immoo nutis cimsinee sadarkaa magaalotaaf hojiiwwan qabu keessatti kanaa ol deemuu akka dandeenyu asumaan kaasaa. Inni guddaan garuu duulota kanaan dura turan irraa duuloti xiqqaa marsaa lama sanaa ol gaggeessaa ture waan ta'eef ciminoota achi keessa jiran tufsiisaa hanqinoota moochi keessatti yeroo san muddataa turan immoo xiyyeeffannootti kenninee sadarkaadhaan raawwii gaariidhaan keessaa ba'uuf akkasumas immoo inni guddaan konsarnii keenya ijoo kan ta'uu qabu qulqullina karaa xiyyeeffatee jechuudha. Qulqullina karaa xiyyeeffatee hojii kan hojjechuu akka dandeenyu wanti asirraa namatti mul'isu waan jiruu fi isa kana qabannee gallee qindoomina guddaadhaan kan hojjetudha. Marsaalee duraarraa qindoominni sadarkaa hooggansa siyaasaa qaamolee murteessoo abbootii gadaa abbootii amantaa dhaabbilee amantaa hojii hojjechaa ture hojii duulaa kana keessatti baay'ee sappoortii gochaa tureera. Isa san cimsinee hojjechuutu nurraa eegama. Akka magaalaa keenyaattis sosochiiwwan jalqabnee jirra. Sosa kana cimsinee hubannoo hawaasaa daran yoo jajjabeessaa deemne hawaasni ofii isaa beekee fayyaa isaa eeggachuu qabu. Talaallii garas daa'ima isaas talaalchisuu akka qabu kitaaba hubachiisaa waan jiruuf isa kana karaa guutuu ta'e keessaa waan abdii jedhu qabna. Garuu sadarkaa dhibee barbargiitiin wal qabatee kan jiru biiroonis itti yaaduu qaba jedhee kan kaasu dhibba dhiyeessiidhaan wal qabatee jiru jechuudha. Dhiyeessiidhaan wal qabatee rakkoo hamaatu jira jechuudha. Akkuma beektan yeroo kooviidii irraa kaasee waanuma salphaa PPEdhaan wal qabatee kan jiru personal protectiveedhaan wal qabatee kan jiru biddeen dhiyeessuunis yeroo itti rakkisaa jira jechuudha. Keessumaa waajjirri fayyaa magaalaa Shaashamannis advokeesii miitingii pooliyoo marsaa afuraffaa kana bifa bareedaa ta'e kanaan asitti nu affeeruu keessaniif galatoomaa jechuun barbaada. Ganamarraa kaasee sosochii dhukkuba marbargii irrattis sadarkaa hawaasni hubachuu qabu daandii irratti deemuudhaan hubannoo uumuuf wanti carraaqamaa jiru baay'ee gaariidha. Nu hundaafuu fakkeenya ta'aa jedhee yaada. Sadarkaa kana qaamolee qopheessanis galata qabu. Dhukkubni kun dhukkuba rakkoo hamaadha jechuudha. Keessattuu nus akka magaalaa keenyatti magaalli keenya magaalaa konferensiidha, magaalaa industiriidha. Sosochii bal'aa qaba waan ta'eef magaalaa saaxilamaadha jennee karoora addaatiin qabannee